jalqabarratti hangafoota oduu ajjechaan suukanneessaan godina Jimmaa aanaa Geeraa Gandaa wallaatti abbaa qabeenyaa Zaakir Abbaa Olii jedhaman irratti raawwatame dheekkamsa hawaasaa kaaseera. Shawaa Kaabaatti bulchaan aanaa Sulultaa obbo Abbabaa Warquu ajjeefamuu mootummaan ibsee ture. Abuutii beekamtiin boordiin filannoo kennee haqamus haqamuu baatus faayidaa seeraa hin qabu jedhe. Naannawa mataa haraatti kirkira lafaa reektaar iskeelii 6 mudatee miidhaa guddaan hin gabaafamne. Dippiloomatiin Jibuutii dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uun filaman. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanalii Ardii Miidiyaa Neetworkii oduuwwan keenya kaardhaaf filannee babal'oomii isaatti ceenam. Ajjechaan suukanneessaan godina Jimmaa aanaa Geeraa Gandaa wallaatti abbaa qabeenyaa Zaakir Abbaa Olii jedhaman irratti raawwatame dheekkamsa hawaasaa kaaseera. Dheekkamsa kanaa booda ammoo qaamoleen Zaakir Abbaa Olii irratti ajjechaa raawwatan to'atamaa jiru jedha ibsi godina Jimmaa baase. Ajjechaa abbaa qabeenyaa kana hordofee jiraattota aanichaatiin hiriirri mormii naannoo garaagaraa dabalame geggeeffamuun suuraa fi viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa irraa qoodameera. Miseensi maatii BBC'n taatee kanarratti dubbisee fi nageenyaaf jecha maqaan hin eeramne tokko ajjechaa suukanneessa obbo Zaakir irratti raawwateen maatiin gadda cimaa keessa galuu dubbataniiru. Bakka hojii isaa Booree jedhamu osoo ciisaa jiru achitti waraanaan ajjeesan. Achi lafa bunni itti miicamu yookaan buna qolaa baasan qaba dur waardiyaa qabaa ture. Gaafas waardiyichi kana beekee baqatee ta'ee wanni nu ammaaf irra geenye hin jiru. Sa'aatii sanatti waardiyaan akka hin jirreedha kan nutti himame jechuun taateen kun haala itti mudate himte miseensi maatii kuni. Kan ajjeefaman bakka ciisanii turanitti waraanumaadhaan ta'uu kan himan miseensi maatii kun fuula isaa miidhaa baay'ee irraa geessisan. Namoonni ajjeesan ammoo sababa biraatti sababa biraati ammaaf kan qabame hin jiru. Nama harka bahanii baqatanii jiru jechuun haala ajjechaa obbo Zaakir ibsiti. Ibsi bulchiinsa godina Jimmaa Kamisaa Gurraandhala 13/2025 halkan baase ammoo qaamoleen ajjechaa abbaa qabeenyaa Zaakir Abbaa Olii irratti raawwatan to'atamaa jiru jedha. Namni biraa godina Bunnoo Baddallee irraa xabala fayyadamuuf Geeraa dhufes ajjeefamuu dabaluun hima ibsi kun. Abbaan qabeenyaa kun iddoo hojii isaaniitti qaamolee hin beekamneen kan ajjeefaman jechuun kanneen kallattiidhaan ajjechaa kana raawwatan jedhamanii shakkaman keessaa namoonni 2 to'annoo seeraa jala oolanii jiru jedheera ibsi godinni Jimmaa baase kun. Qaamolee gocha suukanneessaa kana raawwatan qindeessanii fi haala mijeessaniiru jedhanii shakkaman to'annoo seeraa jala oolchuuf hojiin qindoominaa eegalamee cimee akka itti fufu kaasa ibsi kun. Bulchaan aanaa Geeraa obbo Hawwii Sa'idii gama isaaniitiin ajjechaa abbaa qabeenyaa kana hordofee gareen opereeshinii geggeessuu gareen qorannoos achi deemee jira. Humni olaantummaa seeraa mirkaneessus ganda sanarra jira jechuun BBC'tti himan. Obbo Hawwiin itti dabaluudhaan ammaaf adeemsa qorannoo irra waan jirruuf battaluma jarri nu qaqqabsiisaniitti ragaa qulqulluu isiniif kennuu dandeenya jechuun ajjechaa aanaa isaanii bulchaan keessatti raawwatame irratti odeeffannoo bal'aa kennuurraa of qusataniiru. Jiraataan gandichaa BBC'n dubbise tokko ammoo ganda wallaa bakka ajjechaan kun itti raawwate sanatti jiraattonni sabaan Amaaraa ta'an bal'inaan akka argaman hima. Yeroo dhihoo asii gandicha keessatti qubsuma seeraan alaatiin lafaa fi bosona weeraruun akka itti fayyadamaa turanis kaasa. Akkasumas gandicha keessatti hidhannoon seeraan alaa bal'inaan kan barameedha jedhu. Gandii sun waan naannoo Oromiyaa keessa jiru hin fakkaatu kan jedhan namni eenyummaan isaanii akka hin baramne gaafatan kun humni
adda bilisummaa Oromoo yookaan mootummaan shanee jedhuun gara aanichaa akka hin galle jedhamee yeroo garaagaraatti meeshaaleen seeraan alaa hidhatan gara seeraatti deebifamee fi leenjiinis kennamaa fi akka ture dubbatu. Jiraattonni aanichaas ajjechaa abbaa qabeenyaa kana hordofee hiriira mormiitii fi bahanis dhaadannoo mirgi keenya nu kabajamuu qaba, biyya keenya irratti kabajamnee jiraachuu qabna, Oromoon dhiibamuu ajjeefamuu hin qabu, Oromoon biyya isaa irratti keessummaa ta'uu hin qabu jedhu gaggeessaan turan. Oduu itti aansinee qabanneen godina Shawaa Kaabaatti bulchaan aanaa Sulultaa obbo Abbabaa Warquu ajjeefamuu mootummaan ibse. Ajjecha bulchaa aanaa Sulultaa kanarratti raawwatameef mootummaan qaamolee hidhataniif faallaa imala jijjiiramaa dhaabbatan jedhe himate. Aanaan Sulultaa ibsa gurraan dhala 13 fuula miidiyaa hawaasaa irratti baaseen qondaalli mootummaa kun osoo hojiif imalaa jiran qaamolee hidhataniin ajjeefamuu beeksise. Obbo Abbabaa Warquu dirqama hojii isaaniitti kenname imaanaa uummata ofii harkaa qaban kabajanii gara hojiitti imaluuf wayita kaanitti ajjecha gara jabina qaama hidhateen irratti raawwatameen addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru jedha ibsi aanichi baase. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gamasanii ibsa kaleessa gurraan dhala 13 baaseen aanaa Sulultaatti haleellaa geggeessuuf bulchaa aanichaa obbo Abbabaa Warquu ajjeesuun qondaalota mootummaaf qaamolee nageenyaa biroo to'achuu beeksise. Ibsa fuula X yookaan Tiwiiterii gubbatti baasee kanaan aanga'oota aanaa Sulultaa ajjeefamaniin alatti itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa waahilloonni hojii isaanii fi loltoonni sirnichaa isaan waliin turan waliin to'annoo jala oolfamaniiru jedha. Aanaa Sulultaatti ajjechaan qondaalota mootummaa irratti qiyyaafate yeroo raawwatu baatii 2 keessatti kun yeroo lammataafidha. BBC maatii irraa akka odeeffatetti obbo Abbabaan roobii darbee kan ajjeefaman yoo ta'u kaleessa gurraan dhala 13 sirna awwaalchaa isaanii gaggeeffameera. Akkaataa du'a isaanii aanichaa yeroo ibsu gara hojiitti imaluuf wayita kaanitti ajjechaa jabina qaama hidhateen irratti raawwatame jedhe. Hidhattoonni ajjechaa raawwatan kanneen faallaa imala jijjiiramaa biyya dhaabbatanidha jechuun kan ibse aanichi garuu tarkaanfii isaaniin imalli gufatuu hin jiru jedhe. Hooggansi faayidaa uummataa mirkaneessuuf kutannoo guddaan carraaqaa turan jedhan ajjeefamuun gaddii nutti dhagahame olaanaa ta'us dantaa uummataatiif jedhanii aarsaa kafaluun biyyaaf jedhanii wareegamuun kabajaa fi gootummaa waan ta'eef seenaan bara baraan ni yaadata jedha. Ibsi kominikeeshinii aanaa Sulultaa baase namoonni du'aan bulchaa aanichaa dabalatee nama 2 ta'uu ni eera. Walumaa galatti wareegamuu bulchaa aanaa fi jaallee isaa waliin lubbuu isaanii dhabaniif gadda guddaan nutti dhagahame ibsa. Maatii firoottanii fi miiltoowwan isaa hundaaf jajjabina akka kennu hawwina jedha ibsichis. Ibsi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo baasanis namoonni ajjeefaman 2 ta'uu mirkaneessa. Haleellaa raawwataniin hoogganaan dhaabaa badhaadhinaa aanichaa fi bulchaan ajjeefamuu ibsi bahe ni akeeka. Ji'a 2 dura baatii muddee keessa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo mootummaa lolaa jiran aanaa dhuma kana keessatti haleellaa geggeessaniin ajajaa poolisii dabalatee namoota 2 ajjeesanii ture. Yeroos aanichi ibsa baaseen qondaaltota poolisii walii galtee araaraa raawwachiisuuf marii hawaasaaf bobba'an irratti dhukaasa banuudhaan lubbuu qaalii namoota 2 wareeguun akkasumas namoota 2 madeessaniiru jedhee ture. Obbo Ganoo Daraaraas qaariin immoo abuutii beekamtiin boordii filannoon kenne haqamus haqamuu baatus faayidaa seeraa hin qabu jedhe. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa galmeen abuutii haqamuu akka danda'u akeekkachiisa kenne hordofee paartichi deebii gurraan dhalaa 7/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa kenneen beekamtiin haqamuus haqamuu baatus jalqabuma kan hin turre waan ta'eef hiika seeraa hin qabu jechuun ibseera.
Adda bilisummaa uummata Tigraay Abuutii beekamtii seeraa qabeessummaa isaa haqamee ture akkaataa walii galtee Pirootooriyaatiin akka deebi'u malee akka paartii araaraatti galmaa'uuf gaafatee hin beeku jedhe. Kanaaf boordiin filannoo adeemsa Abuutii jalqaba irratti hin gaafanne hin fudhanne hojimaataa seeraa idilee irratti hin hordofne hordofaa jira jechuun qeeqe. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Abuutii dirqamoota ji'a 6 keessatti akka raawwatuuf itti kennamu raawwachuu dhaabee jechuun gurraandhala 6 irraa kaasee ji'oota 3 sochii siyaasaa kamuu hin hirmaanne ugguruu beeksisuu ni yaadatama. Paartichi yeroo kana keessatti tarkaanfii sirreeffamaa yaa'ii waliigalaa geggeessuuf dandeessisan yoo hin fudhanne ta'e galmeen dhaabbichaa kallattiin akka haqamu ibseera. Gareen bakka bu'oota Abuutii fi mootummaa dhimmicha irratti marii gaarii geggeessaa akka jiran kan eere ibsi Abuutii kun osoo mootummaa Itoophiyaa waliin mariin gaariin geggeeffamaa jirutti fageenya boordiin filannoo dhimmicha keessatti fudhachuuf deemuu biyyaafis ta'ee ummataaf bu'aa hin qabu jechuun qeeqeera. Abuutii hojii isaa geggeessuuf akka dhaaba idileetti sochii kan eegale gaafa boordiin gayya 3/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka paartii haaraatti galmeesseera jedhee osoo hin taane erga walii galtee nageenya Pirootooriyaa mallatteessee kaasee akka ta'e ibseera. Abuutii ibsa isaa keessatti akkaataa walii galtee Pirootooriyaatiin beekamtiin seeraa qabeessummaa isaa akka deebi'u malee akka dhaaba haaraatti galmaa'uuf gaafanne hin beeknu jedhe. Abuutii seeraa qabeessummaa isaa deebisiisuu irratti adeemsa dogongoraa fudhatamaa jiru mootummaa Itoophiyaaf ibsuun mariidhaan dhimmicha furuuf yaalii gochaa akka jiru eeruun gareen mootummaa Itoophiyaa fi dhaabicha of keessaa qabu ijaarame irratti hojjechaa jiraachuu ibseera. Maricha irratti humnoonni gariin kan argame ta'uu ibsuun furmaata jiru hojiirra oolchuuf mariin geggeeffamaa akka jiru ibsichaan eerameera. Mariin jajjabeessaan mootummaa Itoophiyaa waliin taasifamu kun yeroo dhiyootti furmaata ni argata jennee amanna jedhe. Waraana waggoota lamaan naannoo Tigraayitti geggeeffamaa tureen wal qabatee sochii fincilaa keessa hirmaateera jedhamuun beekamtii seeraa qabeessummaan isaa irraa mulqamee kan Abuutii hagayyaa 3/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa haala addaatiin galmaa'uu ni yaadatama. Yeroos boordiin filannoo guyyaa xalayaan murtee galmeessaa haala addaa of keessaa qabu paarticha qaqqabee kaasee ji'a 6 keessatti paartichi taajabdoonni boordii filannoo argamanitti yaa'ii waliigalaa akka geggeessus hubachiisee ture. Kan gabaase Addis Standard. Naannawa mataa haraatti kirkirri lafaa reektaar iskeelii 6 mudate miidhaa guddaan hin gabaafamne. Naannoo Oromiyaa dhiyeenya magaalaa mataa haraatti jimaata gurraandhala 14/2025 galgala sa'aatii 5:00 irratti kirkirri lafaa reektaar iskeelii 6 akka mudate voolkaanoo diskaavarii gabaaseera. Gidduugalli raafama kana magaalattii irraa gara kaaba bahaatti fageenya kiiloomeetira 6.5 mudate. Gabaasni kun akka agarsiisutti miidhaa yookiin dhiibbaan guddaan kan hin eegamne yoo ta'u akeekkachiisni akka hin baane hubachiiseera. Kirkira lafaa irra deddeebiin naannolee Affaar, Oromiyaa fi Amaaraa keessa mudateen namoota 90,000 ol irratti dhiibbaan gahu dhaabbatni erga baatii fulbaanaa asii taateewwan kirkira lafaa 261 galmaa'aniiru. Qondaaltonni namoota 75,000 ol naannoo balaaf saaxilamoo ta'an irratti kan baasan yoo ta'u kanneen keessaa namoonni 55,000 Affaaritti 20,000 ammoo Oromiyaa keessatti qubachiisuun isaanii dhaabbatichi ibsee ture. Isaanii injifachuun dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uun filatifama. Mahamud Ali Yusuf waggoota 8tiif dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa kan turan Muusaa Fakii Muhammad bakka bu'uun tajaajilu. Sagalee marsaa 7 kennameen Mahmud Ali sagalee 33 argachuun injifatan. Morkataan jabaan isaanii fi hoogganaan paartii mormituu Keeniyaa
Raayilaa Odingaa osoo hin milkaa'in hafan. Filannoo Keeniyaa darbee irratti Wiiliyaam Ruuttoo waliin morkii jabaa taasisanii kan mo'aman Raayilaa Odingaan gamtaa Afrikaa kana ni mo'atu tilmaama jedhu argatanii ture. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo duula filannoo kana irratti isaan deeggaraa turan fuula X yookaan Twitter isaanii irratti kaadhimamaa Jibuutii Mohaammed Ali Yuusuf dura taa'aa koomishinii gamtaa Afrikaa haaraa jedhanii maxxansan. Morkii jabaa gootee hojii gaariidha leenca Afrikaa jechuun morkataa isaanii Raayilaa Odingaas jajjabeessaniiru. Raayilaa Odingaan filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa adda addaa irratti dorgomaniis irra deddeebiin hin milkoofne. Kaadhimamaan Jibuutii mul'ata nagaa fi tasgabbii Afrikaatti deebisuu akka qaban himaa turan. Nageenyaa fi tasgabbii irratti akka xiyyeeffatan, guddina bu'uuraalee misoomaa fi diinagdee irratti akka hojjetan akkasumas dandeettii dhaabbata guddisuu irratti akka xiyyeeffachuun hojjetan ibsan. Akkasumas imaammataawwan misoomaa magariisaa cimsuu Afrikaan waltajjii addunyaa irratti iddoo maluuf akka argattu taasisuu, imaammata barnoota Afrikaa deeggaruun xiyyeeffannaa isaanii akka ta'u beeksisan. Keessattuu ammoo Afrikaa ardii dargaggoota taatetti imaammataawwan hojii uumuun wal qabatan irratti hojjechuu kanneen na milkeessan jedhan keessaayi. Daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii oduun keenya kaardhaaf qindeeffannee kanuma. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetworkii dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasumas akka nama hedduu bira qaqqabuuf laayik sheer gochuun nu duukaa tura.